har'aaf akkami nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata rabbii har'amu kan isinii fidee dhufee qarafaadha. Qarafaa ni beekna jechuu ni dandeessu ni beektu garuu faayidaa hedduu akka qabu isinii ibsu yaada viidiyoo kanarratti warri beektan ni beektu warra hin beekneef immoo irraa fayyadamtu jedhee yaada jechuudha. Qarafaan maaliif nu fayyada yoo jettan as gabaabaatti waan shaniif isiniin ibsa jechuudha. Tokkoffaa fuula keenya maadaatii bugurii fuula keenya irratti qabaanne akkaataa kamiin fayyadamna han jedhu. Lammaffaa immoo borcii balleessuuf. Sadaffaa immoo kulaalitii keenya gubbatii keenya keessa garaa keenya fayyina keenya eeggachuuf. Arfaffaa immoo dhukkubbii ilkaanii yoo qabaanne. Shanaffaan immoo rifeensa keenyaaf jechuudha. Akkaataa kamiin akka fayyadamnu isiniin ibsa jechuudha. Tokkoffaa maadaatii bugurii fuula keenya irra jiraannan qarafaa kana damma maankaa tokko waliin laaquun dibannee daqiiqaa 30 fira tursinee miiccachuu. Inni tokko kana. Inni lammaffaa ilkaan keenya nu dhukkuba taanaan ijoollee gubbii ilkaanii qabduuf baay'ee booda fayyadamtanii hin galateeffattu jedhee yaada. Daakuu qarafaa kanaaf saamunaa ilkaan ittiin miiccattan saamunaa eessayyuu haa ta'u jechuun mircaan qabu jechuudha. Saamunaa tumaan ilkaan miiccattan kanaan qarafaa kana waliin maktanii ilkaan keessan ni miiccattu. Tokkoffaa foolii afaanii qabaannan ni balleessa. Gubbaa ilkaanii qabaannan ni balleessa. Ilkaan keenya muxxirratti jedhee akka bareedu ni taasisa jechuudha. Inni sadaffaan immoo borcii balleessuuf akkaataa kamiin akka shaayitti ganama dhuguutiin nyaata nyaannu irratti qarafaa kana daakuusaa ituun baay'isiin firfirsinee fayyadamuun borcii nurraa balleessaa jechuudha. Inni arfaffaa immoo keessa keenya kulaalita keenya gubbatii keenya keessa keenya fayyina keenya eeggachuuf ituma wanta iyyuu ibeelleetuun qabaanne iyyuu dhibeen akka nutti hin dhufne dhibee takalakkaluuf kana fayyadamuu ni dandeenya. Akka shaayitti ganama dhuguu ni dandeenya jechuudha. Akka shaayitti ganama yoo fayyadamtan keessa keessan humna isinii ta'a enerjii yoo dadhabbiin isinitti dhaga'ama ta'e dammaana sii qabdu taanaan irriban hin qabdan taanaan irriba sirraffisaa isa lafaan martuu qabdu taanaan lafaan martuu kana dhiigni keessan akka guutu godha. Kanaaf faayidaa qaba jechuudha. Shanaffaan immoo rifeensa keenya akkaataa kamiin warri qalamii hin jaallanne warri hinnaa fayyadamtanii akkaataa kamiin fayyadamtu. Hinnaa fi daakuu qarafaa kana waliin makuun daqiiqaa 30 way haga 40tti lafa keessu jechuudha. Isaan booda ni dibattu. Tokkoffaa mataa keenya ni baay'isa. Baay'ee baay'isa qarafaan. Sadaffaan immoo lammaffaan immoo hinnaan kun akka sirriitti dimmiq jedhee bareedu akka sirriitti rifeensi keenya qabatu ni taasisa jechuudha. Hinnaan kun rifeensi keenya akka sirriitti nu qabatee nu miidhagee nu bareedu nu taasisa jechuudha. Qarafaa kana fayyadamu